Tole akkam jirtu daawwattootaaf maatii jaallattoota lammuutii barraa qophii qaroo jedhamu chaanaalii kana irratti bu'uuma beektu sanarratti har'aa keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaachaa jira. Keessummaan koo baayoloojistiidha. Nama baay'ee cimaadha. Dhaloota hedduu qaruun nama baay'ee beekamanidha. As amma gara AU kana deemanii qorannoo taasisuuf deemanii jiru. Isaan wajjin irraa turtii gabaabaa baay'ee immoo jaallattan irraa barattan gochuuf deemna. Garuutu gara qophii kanaatti hin ce'in dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa ta'an subscribe gochuun dagatina. Qophiin kun yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa, sheer godhaa illee hiriyoota keessaniif qoodaa, koomentii nu barreessaa nu jajjabeessaa. Isiniin jennaa suusaratti hin gadiin garuu ayyaanni kun akkam ture, akkamitti dabarsitanii xiqqoo irraa bannee turre. Garuu har'a kunoo qophii isin baay'ee jaallattanii dhumnee jirra. Amma dhuma qophii kanaatti nu wajjin turaa jennaa. Amma kallattii maan gara keessummaa kootti hin darbaa. Baayoloojistiidha. Nama baay'ee beekamaadha akkuma jalqaba isiniif kaase. Mee baayoloojistiidha isinii mee seensuma gaaffii keenyaaf akka nuti ofii keessan maqaa keessan ibsaatii daawwattoota keenyaa fi waan hin jedha isa booda gara gaaffii kootti hin darbaa. Tole galatoomii atis kanarratti naaf ergeef guddaa galatoomii siin jedha. Maqaan koo humnaan beekaan jedhama. Barsiisaa baayoloojistiiti. Baay'ee isaa gara boodaatti tadeemuu dandeenya. Galatoomii waan naaf erteefi. Tole egaa barsiisaa mee kallattii maan gara gaaffii kootti yeroo hin ce'u dhaloonni isin barsiiftan dhaloota hedduu akka qaraa jirtan odeeffannoo nan qaba. Mee dhaloota isin biratti baratan baay'ee akkuma biyya kanaatti illee akka addaatti ilaalamu ijoollee baay'ee ciccimoo qaraa jirtu. Ijoollee isin qarta illee namoota hedduun namni lafatti hafee hin jiru. Mee icitiin kana dugda duuba jiru maalidha? Haalli barsiisuu keessanii kun warra kaan irraa maaltu adda godheennan amma kanaas kan dhaloonni isin biratti baratan kun nama addaa ta'uu danda'aniif mee icitiisaa daawwattoota keenyaaf. Tole gaaffii nama daalu kaastee jirta galatoomi. Gaaffii gaazexeessitoota hedduurraa eegee dhabedha gaaffii natti na gaafatte kuni. Ani miidiyaa irratti yeroo hedduun mul'achuun beekama. Dhugaadha keessa gadi bu'ee barsiisuudhaan hin beekama. Wanti adda godhu iccitiin barsiisuma kooti inni guddaan piraktisiidhaan hin barsiisan. Piraktisiidhaan namni piraktisiin baree jennaan yoomiyyuu sammuu isaa keessaan irraanfatu. Amma yoo agartanitu ta'e ani baayoloojistii beekamaadha. Dhimma sombaa irratti yeroon waa'ee sombaa barsiisu sigaaraan akkamittiin somba namaa akka inni miidhuu danda'u xuuxaa itti agarsiisan kanan barsiisu. Ijoolleen kun akka beekanitti, akka baranitti, akkamittiin sombi isaanii miidhamuu danda'a. Kan jedhu ijoolleen beekuu qabu. Arsinetti agarsiifna. Kanaaf ijoolleen ani barsiise tokkoon isaanii haga har'aatti namni ba'ee karaarra kana yoo deemte hin agartu. Iddoo isaanii qabatanii tamaa horii baratan narraati. Iddoo isaanii kana qabatanii iddoo kana taa'aniitu jarri kun maal gochaa jiru? Yeroo isaanii achitti dabarsaa jiru. Nama baratee, na biratti baratee, nama qaanee nagarre haga har'aatti. Kanadha. Riisarchii hojjedheen ba'a Afrikaa tokkoffaa bee faranjoota mataa gadi qabee akkanii hojiin koo boonsaa ta'u kan na godhu kanadha. Isin jechuu barbaada. Galatoomi. Barsiisa guddaa galatoomaan jedha. Akka barumsa keessa wanta adda godhullee piraktikaaliidhaan ijoolleetti agarsiisa. Akka barsiiftan kana icitiinsaa akka deematti himtanii sigaaraallee harkatti baatanii jirtu akkuma nama argaa jiru. Caatiis waan baachaa jirtan natti fakkaata. Akkiitti dhaloonni kun barachaa guddatu taanaani dhugaa dubbachuudhaaf dhaloonni kun dhaloota badeera akka jirutti dhaloonni badeera hin jiru dhaloonni hin jiru. Anuu baay'een akka hin eegee miti waan an eegeef waan nama seerraa dhaga'u wanta adda fardaaf lafa sadaniidhaan mee erga akkas ta'e ammallee xiqqoo akkuma jalqaba kaasuuf yaade qorannoo keessan dhiyeessuuf gara AU kana deemtanii jirtu. Mee qorannoo keessan kun waa'ee maalii irratti mee isa kanatti hin deebinaati mee waa'ee maalii irratti wanta isin argattanii amma gara achi kana deemtanii jirtan dura. Ani wanta na gaddisiisu keessaa tokko gaazexeessa yoon jedhe nan dhibu beektaa. Amma ati gaaffii na gaafachuu immoo maa inni karoorri kee ana nama faranjiinii
jechan tokkicha dubbadhutti lafaa ka'ee harka rukutu akkamittiin dhalooti badaa jiru badaa hin jiran jettee kaasuu dandeessaati. Maal jechuudha? Maaliif wal tuffanna? Maaltu fide? An biyya kana keessatti yeroo baay'ee yaada guddaa qaba biyya kanaaf. Garuu akkamittiin hojjetta? Yaada kee sirreeffadhu malee sirreessi. Gaaffii keetti deebi'uuf yoo dhufe akkuma beekamu kana funyaan keessa baafattee jennaani bishaan midhaan jechuus hin gaafatu. Har'a qaaliinsi biyya keenyaa yoo agartee taate har'a xaafiin kuntaali tokko meeqa akka galee jiru beektaati. Gaafa ijoolleedhaan barsiisu kun kana fayyadamanii sana fayyadamanii dhugaa kan baay'ee boonanii utuu amman barsiisee sun utuu kana fayyadamu utuu nyaata biraa xiyyeefi kana fayyadamu ta'e har'a xaafii kuntaala tokko birrii 50,000 agartee bittuu namichoo karaa gama nyaataan illee ikoonomiidhaan illee hojjechaa jiran kanallee ganaan aarii keessa na gootee immooshin na gootee distirii akkan agresiif ta'u gootee qorannoon gara fuulduraatti yaadaa jiru harkaa baasaa jirta. Akkamittiin namni nyaata bichaarraa walaba ta'ee baalaarraa kan jiraachuu danda'u illee irratti hojjechaa kan jiru beekta. Sii galee yaada. Kanaaf nyaata biyya kanaa akka inni mi'oomneef illee gahee guddaa kan taphachaa waana akka tola hubanne. Barsiisaa dhiifama jechaa meegaa ergaa akkas ta'e dhugaa dubbachuudhaa fi dhaloota wanta kana baatanii bifa gocharratti wanta hundaa'an dhaloota barsiisuu keessa irraa komii hin qabu. Hawaasa kunis komii qaba deeyyaatu. Garuu immoo akka nun durbeen nuti aan akkan baradhee darbetti yoo ta'e wantooti kun araada akka isaan ta'an amala dhala namaalee akka isaan mancaasan barsiisaan keenya durnatti maana guddise nu barsiise. Ansoomiin akkasumatti baradhee fi wanti isin ammaa isaa jirtan kanaaf illee araada. Daawwattoota keenyaaf illee baay'ee akka naaraa ta'u shakkii tokko hin qabu. Maaliif mee caatiidhaan isin rakkatti baattan kun sigaaraallee argaa hin jira sigaaraa amma 5,600 kan isin rakkatti baattan jirtanii mee dhaloonni dhuguma kun gochaan dhaloota kanatti barsiisaa jirtu taanaan dhaloonni kun akkam akka inni ta'aa jiru naaf mallee gaaffiidha irra deebiin sin gaafachuu barbaada. Mee daawwattoota keenyaaf kana akkam akka inni ta'e akkamitti illee akka inni dhaloota kana qaraa jiru amma dhaloonni akka sira dhageetti yoo ta'e informationii dogoggoraa ta'e hin beeku. Kan isin barsiisan tokko lafa ta'an jiru naan jedhan. Akkuma jireenya itti baanuu hojii darbuu jedhan hojii barbaaduu illee rakkatanii jedhan naan gallee mee sun illee akkam akkamidha mee sanuuf. Amma waan olii galaan jirre natti fakkaata beektaa. Ati dalgara gaafachuu malee deddeettaa waan isaan naan galee akka katama naamusa ogummaa maatii gaazexeessummaaf qabdutu baay'ee maal akka ta'e barreeffamni siifanni isaa isa sirreeffachuu dandeessaa. Obboleessa kun araada miti. Gaazexeessa araada miti kun firaafireedha. Kuduraan muduraadha. Amma ijoolleen barsiise eessa jiru? Iddoo qabatanii, iddoo xiqqii qabatanii, bakka da'oo isaanii qabataniitu ijoolleen kun lafa sammuu namaa hin jenne qamaa jiru. Abbaa fi haadha jiru walitti hin bu'ani. Mootummaan jeeqani. Hin hatani. Amma yoo gatee taate namni waan an barsiiseen qabanne bakka irra olii gad deemaa oolti. Mana namaatti irra olii gad deemaa oolti. Bifaan naatte sochooti. Ani ijoolleen barsiisaa jiru. Kana tokkitti funyaan keessa baafattee ennaan nyaata nyaadhaa. Bakka irra buru argina. Kana afaan keessa kaattee ennaan addunyaa biraa keessa waan jiraataniif yaadatanii namoota hollaallee yeroo tamatan hin qaban. Amma garteetta yoo ta'e namoonni adda addaa namoonni ati waan kun hin maluuf jettee haasoftu uummata kanaaf hin galleef jettee haasoftu uummanni koo si darbee hubatee jira boleessoo waa hubachuu dadhabne malee naafsitu. Akkamitti jettee yoo na fudhatte uummanni gara sii fidaa jira akka isaan wanta kana godhan ijoollee hordofaa jira
ganama issooftan galgala kana gooteettaa jechaa jiru man kana fayyadamteettaa jechaa jira birrii kanaa si kennuu jechaa jira waan beektuun qabdu ati uummanni si darbee deemee raapee walaa hubannu malee kanaaf ijoollee koo karaa irratti nagartu bakka bakka da'oo qabatanii ta'u biyya hin jeeqan qilleensa hin jeeqan kosiidhaan biyya hin balleessan faalama qilleensaa isaan bira hin jiru egaa waan gaarii yaaduu qabna nuti waan gaarii dhalootaaf buusuu qabna kanaaf yaani kan riiserchiin hojjedhe illee baha Afrikaatti illee sadarkaa eeyyuutti illee kan fudhatama qabaadhu kan nagoon kanaaf uummanni ammayyuu ajabaatuun jedhe inni hin galleef inni akka kee hin galleen malee sakaaniif magalee akkasi gurguriin jettu ijoolleen koo bakkeetu iddoo iddoo ishee qabattee bakka bakka ishee qabatteetu teesseetu fataa jechaa oolti ijoolleen barsiisee kee kan karaa tafe tokko nagartu iddoo iddoo qabattee teessi warri kaan iddoo biraatti baratte garuu karaa irra olii gaddeemaa oolti caammaa arra bittee borjaaraa gootee balleessite ijoolleen kiyya ani barsiise silipperii tokko waggaa lama sadii iddoo tokkotu waan taa'u oolaniif dhimma namaan qaban cabbi duudiin jedhan walaa hubannu malee akkas akkeetti hubadhu uummatis akkeetti hubatu kan hin hubadhu. Tole sin hubadheera barsiisaa. Meegaa dhugaa dubbachuu waan baay'ee kaastanii dhuguma amma bakkeedha keessa nama garuu kamsin biraa barate tokkoyyuu hin jiru. Hundi isaanii iddoo iddoo akka qabatan yeroo nutti maartu guddaa galatooma daawwattoota keenyaaf illee akka ifaa gootan shakkii tokko hin qabuunna. Amma mee sana qofa miti jedhan baayoloojistii taatanii sin baayoloojii kanaan dhaloota waan hedduu barsiisuu qofa osoo hin taane afaan kana illee laanguweejii ta'an kana illee baay'ee dhaloonni paartaayimii illee san barsiistu turanii namni dhufanii sin biraa baratanii dandeettiin namaa wajjin walii galuu isaanii keessumaa afaan ingiliffaa irratti baay'ee ciccimoodhaan mee sun akkamitti ta'e ogummaa lama wal duukaa qabatanii deemuun hin cimu akkamitti immoo isaanis milkaa'aa taatan mee waa'ee isaa. Dhugaadha qorannoo ani beektaa qorannoo haddaan hojjedha yeroo baay'ee jaarraa tokko fuuldura qorannoo hojjetame jedhamee yaadamu sanarraanti waan ani qabadhee kee tokko jira. Sammuun namaa kuni warshaa miiliyoona 80 ol kan qabu jedhameetu gabbatama akka qorannoo ani qoradheeti nama biraa qoratu sun anuma qorata. Anamma sana ol irra darbeen walakkaa sana qoradheen jiraani anu tofii kootiif jechuudha. Kanaaf amma ni taa'u gadi sanamni taa'u hin taa'u nan dhaabadha. Paartaayimii keelloo nan jiru. Ijoolleen barsiisu keessaa yeroo tokko waan ani baay'ee itti boonaa fi keessaa ingiliffa kana baay'een barsiisa ijoolleen barsiisuu keessaati yeroo tokko intarviiyuun taa'ee ilaala akkasuma televiiziyoona kanarratti waa gaafatu. Mucaa anti barsiise kun jechuudha. Akka jedhee gaafata namni sun watti siisennaan nyaadhu ciise dhugaadha baay'ee itti boone hawaari yonnaan rabbi si haa hiriwe dhugaa baay'ee itti boone humnaa itti boone sammuu koolitti ani akka guyyaa sanatti gammadee hin beeku dhugaan sitti mufyoonke firii kee gaafa gartu firii gaafa dhangalaastu waan agartu gaafa gartu gammachuu guddaa sitti dhaga'ama baay'ee itti fayyadameen jiran warshaa miiliyoona 80 gaa walakkaa walitti fayyadameen jira. Ganaa waan baay'een gadi nan dhufa yaadaa jira. Ani ganaadha wanta deemna rakkoon qabu yeroo biraa sun mata keenyaaf waan biraa waan deebiif rakkoon qabu waan baay'ee seenaa sun haa ta'u. Barsiisa hedduu galatooma wanta ajaa'iba nu kaasaa jirtu. Waati ziizettanii akka hin beekutti waati ziizechuu hiikaasaa kanatti hin beeku. Hawaariyyuu illettanii waan biraa jirtan kun akka baay'ee isin gammachiise barataa koraan argattanii baay'ee akka ittiin boontan haasaa jirtu. Meegaa ergaa akkas ta'eeti ani kan hin jedhu kun dhugaa dubbachuu fi fedhii yookaan appitaayitii jedhanii dhaloonni barnootaaf qabullee waan cufu natti fakkaata gosa qofa miti kun appitaayitii nyaataa ijoollee jenereeshinii lafaa baay'ee waan cufu natti fakkaata. Mee dhumarratti waan jette yoo jiraate qeeqii yoo jiraate mee isaa waa'ee kanarratti. Appitaayitii jette. Anaan barsiisonni nutti na barsiisan jechuudha. Appitaayitii koo cufanii teellaa keessatti appitaayitii koo argadhe malee isaan humtuu akkaataa itti amma barsiisu kan arganii ingiliffaan mana isinii kaase barsiisonni barsiisaa turan arganii
warra appitaayitii koo cufe yoo har'a appitaayitiin isaanii banamaa jiru warri xorotaama ba'an mataan isaanii. Sati garuu appitaayitii jette waan beektu hin qabdu ati. Maaliin akka itti barattee dhufte hin beekne. Omaa calcattee hin faca'inati. Akka itti haadha emisiin gaafa faca'uu duwwaadhaati. Naa'umsa gaazexeessummaan hedduuti. Kanaafi appitaayitii yeroo xiqqoodhaan appitaayitii waan jedhamu sanatti yaadannaa keessatti komii akkanii qabaatu keessatti goota. Kanaaf gaarummaan bakka kanatti naaseen noormi isaas miti. Appitaayitiin kunooti hin jedhame appitaayitiin kunooti. Otoo appitaayitiin kun jiru appitaayitii cufametti haasawus hin qabduuti. Akkasi. Barsiisaa waan gurguddaa nu gaafatanii hedduu galatooma. Wantoota hedduu dhaloonni kun seeraa baratee dha yaada. Daawwattoonni keenya baay'ee akka gammadaa jiran waa isin dubbattan kanarraati. Wantoota baay'ee namatti tolu kan nu kaasaa ooltanii jalqabaa kaasee intarviiyuu gabaabduu goonee garuu baay'ee nama barsiisa. Akka hin ilaalletti kitaaba shanii olillee ta'uu danda'a waan isin haasoftanii wanta gurguddaan qabadheeni guddaa galatooma afeerraa koo kabajjanii daawwattoota koollee kabajjanii dhufuu keessaniif hedduu galatooma jechuun barbaada. Dhumarratti na afataa wanta jettan yaada doontuu deeqaa tokko kan hin caalle keessatti isiniif kennaachumaan nagaallee akka tan naammattanii fi garuu naaf afeeramuu keessaniif immoo guddaa galatooma. Tole rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Ani yaadinaa fi yoo jiraate dhaloonni kana booda maatiin dhaloonni akka isaan kana fayyadaman arraallee akka isaan bilisan ta'an akka isaan godhanii jabeesseen maatii bifa maatii karaa maatii isaan ibsuun barbaada. Maatiinis dhaloota isaanii iddoo gaariitti argachuu qabu. Barsoota piraaktisii akka kanaan barsiisanis itti argachuu qabu. Yaada biraa immoo barsiisotaaf kan dhaamu adaraa keessan calcattanii birrii miindaaf hin hojjetina. Damoosaaf hin hojjetina. Lammiif hojjedhaa. Lammii qaraa. Lammii muka walii gadi guuruun godhina. Lammii karaarra oolu hin hoorina. Lammii iddoo tokko taa'ee sina siraataan taa'ee waan fayyadamu akka fayyadamu waan barbaade akka dhufu akka gootan adaraan siniin jedha dhaamsa kooti. Barsiisaan piraaktisii godha inni baayoloojii barsiisu sigaaraa xuuxaa somba akka gubate somba isaa baqaseetti agarsiisuu qaba. Inni injiineringii barsiisu fooqii akka malee ijaaree caccabseetti agarsiisuu qaba. Ani dookteriin namni fayyaa deemu kana duukaa fi ka'ee mataa dha'ee baqasee piraaktisii agarsiisuu qaba. Poolisiin illee nama duukaa fi hattuu kana hattuu nama dha'ee ajjeesee hattuu fakkeenya tokko bakka namoonni hin namneef kanuman jedhaani. Hingaan jedhaa galatoomaa guddaa ulfaadhaa waan naaf hirtaniif. Barsiisaa hedduu galatoomaa afeerraa koo kabajjanii daawwattoota koo kabajjanii argamuu keessanii maal irra guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Garuu maatii chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan ammallee akkuma isinitti himu sabiskiraayib gochuun dagatina. Sheerii godhaa hiriyoota keessaniif qoodaa laayikii godhaa koomentii illee nu barreessaa namoota akka isiniif dhiyeessinu barbaadan isiniif dhiyeessinaa nu wajjin turaa nu jabeessaa amma dhumaatti waliin turraa.